dhaggeeffachuu. Egaa obboloota koo wanti hundeen isaa hin tolle tokko abdii yeroo dheeraa jiraachuu matumayyuu hin qabu. Kanaaf namoonni gamoo ijaaran illee dursa lafa keessaa hundee isaa tolchanii baasu. Har'a gamoon beekamaa addunyaa keenyarraa Duubaayitti argama. Innis meetira 628 ol dheerata. Ulfaatinni gamichaa toonii 35 ol yoo ta'u, waan isin dhibu bu'uurri isaa qofti ulfaatina gamoo sanaa keessaa toonii 60 qabatee jira. Kana jechuun ijaarsa gamoo sanaaf sababa kan ta'e hundee yookiin bu'uura manichaati. Kana moo abbaa kootu natti hime. Ani immoo kana fakkeenya godhachuudhaan milkaa'ummaan dhala namaa hundee jabaa isa ta'e sagalee Waaqayyoo irratti dhaabamuun irra jiraata. Kun immoo faayidaa mataasaa qaba. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7:24 irraa Yesuus egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarratee ittiin fakkeeffama. Bokkaan roobee, lolaan lola'ee, qilleensis qilleensee mana sanatti yoo bu'an hundeen isaa dhagaa irra dhaabamee waan jiruuf hin jigne. Namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hin jiraanne hundinuu garuu nama gowwaa mana isaa hundee malee lafa cirrachaa irratti ijaarratee ittiin fakkeeffama. Bokkaan roobee, lolaan lola'ee, qilleensis qilleensee mana sanatti bu'an manichis hin jige. Jiguunsaas baddu baasa ta'e. Egaa obboleessa koo baddu baasa akka hin kufneef hundee amantii kee Waaqayyo irratti gadi fageeffadhu. Yoo mala